Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakam jirtan obboleeyyan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arrallee treatmentii rifeensaa bareedaa isaa qabadhee isinii dhihaadhee jira. Maalirraa akka hojjedhe immoo wajjumaan ilaalla inshallah. Kunoo akkuma isin asitti argitan kana zanjabiila kanarraa muree qonciseeti. Firee zanjabiilaa firii lama haguma naga'u takka. Kunoo akkuma isin argitan dhiqee qoncisee qulqulleessee jira. Kunillee zayitii qibaatii olive oiliidha. Qibaatii rifeensa keessaniif isiniif ta'u fayyadamuu dandeettanii garuu olive oilii bareedaadha. Kunoo akkanatti muree xixiqqeessee jira. Amma immoo maashinii kanatti naqee daaka. Namni maashinii ittiin daakan kana hin qabnellee ka harkaan faaqan saniinillee faayixanii xixiqqeessuu dandeettanii akkuma isinii toletti. Wanti irraa barbaadamu daakamee akka inni bullaahee bishaan isaa jalaa baafachuu dandeenyutti waan ta'eef kanarra kun akkuma isin argitan kanatti daakee irraa ba'ee deebi'a inshallah. Inoo kana fakkaata bullaahee jira. Mara daakuu ta'e akka juusii hin taane garuu xixiqqaatee cicciramee jira. Kun akkuma isin asitti argitan. Meeshaa kanatti garagalchee deebi'a inshallah. Kinoo kana fakkaata harka tokkoon qabee waraabaa jira wayita garagalchuun isinitti agarsiisuu hin danda'u. Akkanatti maankaadhaan kana gadi dhidhiibee bishaan isaa hunda keessaa cuunfee fixee deebi'a. Kinoo kana fakkaata bishaan isa jalaa cuunfee asitti naqee jira saana kana keessatti. Bishaan keessaa naqelleen kana fakkaata. Kinoo hagana takkatu keessaa ba'e. Kana fakkaata. Amma immoo meeshaa biraallee kun asitti qopheeffadhee jira. Meeshaa kana keessatti zayitii olive oilii kana rifeensaaf haga naga'u takka as keessatti godhadheeti. Zayitii kana ammoo oowwiseeti deebi'a. Bishaan ibiddarra godhee bishaan gubbarratti oowwisa. Oowwisee walitti deebina inshallah. Inoo kana fakkaata zayitiin oowwee jira. Haga inni danfuu miti haga xiqqoo tokko haat olive oilii inni ta'utti. Akkasuma oowwisaa zanjabiilatti naqee zanjabiila kana wajjin sirriitti wal keessa maka. Zanjabiilli kuni maagneeziyemii, pootaasheemii fi viitaaminii illee of keessaa qaba. Rifeensa keenyaaf hedduu bareedaa tokko akka rifeensi keenya nurraa dheerinnaan hin bubuqqaanellee hin taasisa. Rifeensa nu jalaa cicituuf illee hedduu tokko gargaara. Meeshaa kanatti garagalcheeti deebi'a inshallah na wajjin tura. Inoo kana fakkaataa garagalchee as keessatti antioksidantiidha forforiif illee hedduu gargaara. San malallee rifeensi keenya akka inni jabaatee strongii ta'ee fayyummaadhaan nuuf guddatu nuuf taasisa. Rifeensa keenya kanallee akka inni shaayinii ta'ee addaan sooftii ta'ee addaan babahu godha. Keessattuu rifeensa walitti qabatee walitti mammaramuufaa hedduu tokko addaan baasa. Ka qacceen isaa goggoguuf illee hedduu tokko dawaadha. Rifeensa keenya haala kanaan akkanatti keessa rifeensaa keenyatti nannaqneeti. Sirriitti keessa rifeensa keenyaa massaajii gooneeti. Daqiiqaa 30 irraa haga sa'aatii tokko rifeensa keenyarra tursiisnee ofirraa dhiqna. Kana fakkaata inshallah yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Yaadallee yoo qabaattan karaa commentii jalaatiin naaf ka'a inshallah ga video biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.